Fa amma asirratti doktor baga dhuftan kanamma wanti ummanni kunniin wal ga'ee fi jaartiitii yaa akkasiin dhibamtee isin qabdanii gara biyyaa galchitaniin beeka. Kanarratti miira wayii keessa seenee aare. Argitee? Kana ummanni kana du'aayinaa gochaa jira. Isin tarii damoo miidiyaa gubbaa arguu dhabuu dandeettanii kana du'aayinaa godhaa jira. Asirra ol bahee ufumaa ofiitii uf shakkee asirratti bahee maal naa gootanii waan kiyya jedhee sheesaa fi gaafata. Kana waan kanaa miti kanaa sahamaa jiru leelaa nagarnoo yetawarraa yaallau. You understand? Isini galee namni gaafa uf shakkeetiin jedhe keessa nyaata sii galee akkam ta'e nanarraan bayinnaa waan jedhu wayii uf keessa qabata namni. Waan sun waan keessa jirtuuf as ol bahee akkam naa gootan jedhee gaafata. Namni du'aa irra jira. Rabbiin si alaafisu uummanni wajjin ka'ee dhaabbatee bohaara. Sii galee birrii inni natti kenne dammootu kaleellee Miftaa Sultaan herrega godhe dirhama 8,300 fi birrii 26 kiyya herrega naa godhe kan kee hagam jedhanii 6,100 hagana jedhee herrega godhate meetiree birriin kan kee eessatti hafe herrega asfidi yennaa oluma ka'eetu malixe dhagayi oluma ka'eetu malixe inni kaayoon isaa ana akka yaadaan cinqiidha ana maraachee ana yoo ummanni maqaa biraa naa kenne maqaa saniin gammadee kaayoon isaa ittaafuuftuu barbaada jaartiiti yafaan hamaraadhuu barbaada ehee dammoo aysaakkaam inshaallah yemmisaakka nagar adellam hin fayyiti jaartiin koo dammoo kanaan hin fayyitu situ ufime waan ta'eef ufime ammallee waraabadhu sagaleellee hillim godhe situ uf dhufe situ ufee ufime situ ufime waan ta'eef liphii situ uf godhe galee kana abdi kalas bakka dhaabbi amma gaawamatti anamma keessaa abdi alhamdulillah kan caalan asin baqqaatillee dhaabbi abdi rabbiin galma kaleeyyu akkasitti luqul qabattee nagaa deemu kan keetiifu anis achi deema rabbi jedhe waan kana akkuma qara lafarratti ilaalletti lafarratti umurraa bakka dhaabba asumatti ajenda kana bira darba bakka kalas ati shii mari'achitee ati jiraachuu barbaadde aysaakkaam eeyyammisaa kallee inshaallah addamxኝ በእናትህ addamxኝ አንዴ አሁን አንድ ቃል አትከብቻ ባላ ብዬ ባላ ይዣሉ አንተም አጋትል ረቢ ነው ከቤቱ ተይላል ሲገለ የሮ ተከብቻ ዳብ ሲሰራን ዶክተር ኤምራን ሲበረን ተራንተ አትስታብ እንስታብ በቃ خلاص ما السلام ለማን ከሱ አባ ዋን ብራ ዋን ሳጀስተ ትፉፋ ማለ አቺ ዴባሉ ይረከን ቀቡቲ ወጂና ሶፍና አኮ ጋብ ድራው ጂና ሶፍነ ቹላ አካ ሂከማር ወርጌ ከሰ ቀነቀናር ሂከማ ጅራ ምን ምን ለፍናንተ አብዲ እንዳትናገሪ ባላ ብዬ ነግራለ እንደ ማም ሸተብ ነው ናምኒ ኩማ ለማብዲ በጃኮኒ ዮ ሀሲ ከሰ ጅራተ ዋን አርካቢሉ ከሲያቀቡና እንጀዳ ዮ አረምኒ ሳ ዳረካ ዱበታ ጅራተ ረቢ አረበከ ከሰ ሲያጎስ ዳራቦ ናምኒ ኩን እንዲየቹ situ fi mubay baran wallahi yo rabbin yo fi namni inja dise namni awwale dise bar namna geessani mosin jala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dise ran doctor tichallo wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh garalafo welcome doctor fana nista kam jira alhamdulillah na wal dhageeffatanii tajaajilan nama gurguddaa isin keessa jira sheessaafillee nama guddaa baariyyoollee hunu afaan qabatee akka duraa lolu ta'aa jira adabaanii kuushillee dubartiidha abdilleen doktor Fnaanis jaalooyin faallee akkasuma wal dhageeffachuun bareeda ani viidiyoo abdii tokkoon argee dhugaa baay'ee natti dhagahame tokko faratti biroo rakkoo rabbi namatti fida pooliskii rakkoo si caaltutu nu bira jira gin miidiyaa irratti akkas hin taane dhiifama guddaa wajjin ati ilma dhiiraatti diina qabdaa nama baay'eetu sittan ilaalamatu akkas hin godhatini gadabru dabree jaartii teemoo rabbi ol kaadhu wallahi gaafa isiin salaattee jechuudha rabbii ofii tachi gorte inshallah siiriin abbaa fedhee suutaan du'aatuma deema ana obsaa dhaqee soo diina meeqa qabu natti jabaatee nama wajjin walii galtee dadhabnaan wajjin guutuun harkaa dhaabannaan natti hammaananiin ol ba'ee dubbadhe yoo dhiqqaate yeroo dheeraa ta'usaa ture ani ijoolleen na beekan gidduu kana gara ofaan ba'ee dubbataa jira maal jechuu barbaadama tokko farratti warra Dubaay darana rabbi keessa sodaadha nutillee deemnee daleessifachuu wallaallee birriin daleessiftanii garuu addunyaa keessaa deemna jenneeti malee kan nantee bal'ate naa qo'alleen guyyaa takkaa lama keessatti haftaami ta'uu dandeenya yoo wallaaleen seenaa bakka isin daleessifattanillee irra geennee jirra gin addunyaan tuni gara gaggali har'a fakkeenyaaf daleessifattanii abbaa qabeenyaa taatanii deemaa jirtanii suuraan keenyaaf keessan tokkoo miti subhaanallah garuu mataan keenya nu haa zooru malee nama walii galtee dhabnee akka saree fudhatti nama haa nyaannu malee alhamdulillahi nagaan baanee galla kanaaf wallahi biyyi Dubaay tuni Itoophiyaa caalaa yeroo ammaa kana waan abdiin kijibee fakkeessee akka tun seenaa
ani boo'ichasaatitti aare malee wallaahi billaahi jira qaabatamaan seera sodaanne malee kaan immoo ol baasullee dandeenya silaa kana waan ta'eefin dhiisaa ummata dhiisaa gaarii miti wal fixaa jirtanii teessaniifu kunoo wal jala deebitoo dagaate dhiisaa lammaffaa irratti biyya kana keessatti waan isin dhaamu ijoolleen hojii biizinasii hojjettanii fi warri jaartii qabdan waan takka isin dhaama anillee haadha manaa qabaa odoo as baase tam akka baaliyyoo funyaan isee qajeelu kana araba fakkaatti wanni as hin baafneef isintu budaadha isintu siiriidha ijji keessanuu siiriidha qalii dalasiisan dhiisaa siiriidha abdiin jaartii ofii qoomee jiru gubanne jirra qoomee bannaa ta'e bara yoo akkatti nama rasuutu kana jaalanneen seen sheexaana nutti kan akka nu godha nama guddaadha nama jaarsa nama taa'ee gumaa namaa fixu gini sheexaana tokko kana godha malee abdii nama jaartii ofii tokkoffaa fi budaatti ta'e ofii siiriitti ta'e maaliif yoo jettee mucayyoo daa'ima biyyarraa fidee qaama isii lukarraa hanga mataatti uummata fuuldura fidee agarsiisa. Viidiyoon tokkichi inni baara gubbaa dhaqee hojjete suni dhiisi ka waa'ee nama diraamaa minaamin jedhu tokkichi inni baara gubbaa dhaqee hojjetee ol fuudhee akkas zooreen suni mucattii san siirii guddaatti ta'e. Silazii irraa baradhaa abdirraa niitii teessan uummanni budaa wanni nama jala taa'uuf mee amma nama 3,400 jiran Dr. Ifnaan faayidaa namaa qaba uummata tajaajila maa fooloon godhin abdiin chiggirii keessa jira yoo fooloon kun fakkeenya faayidaa qabaateef maa fooloon godhin waay fooloon godhan taa'ee ilaalan summiidha uummanni summii akka jiru namni haasida ijji isaa budaa yaanni isaa guddina kee osoo hin taane kufaatii kee barbaada namni jarana silazii warri niitii qabdan tokkoffaa niitii keessan gubbaan fidina odoo finnee isinitti agarsiisuu barbaannu osoo isin fuulduratti maasaaj gochuu barbaannu budinnatii keessa waan beenu isin jaadheeffannaan lammaffaa warra suuqii ani dhiifamaa akka namaa fakkeessaaf kijibaa kanan beeku yoo kara rabbiitiin dala isii hojjetattanii as geettan maashaallah tabaarakallaa isiniin jedhe yoo akkuma warra kaanii dhokattanii agartanii uummata gurraachaa fi uummata kaan bira deemtanii waa xono qasaltan hundi keessan situuf beekan isinin beeku waan dalagattan oonlaayin irratti fiddanii akka nama wanni baastanii ordarii keessan poostiin godhina biitti dheexee isinitti nayti boriiftaan suuqii kee jibbitee cuftee keessaa baata yookaan immoo moobaayilii qabattee shaararra zoorta kana waan ta'eef isinillee warri suuqa qabdan kuni waan gurgurtan rabbiin si gurgureemi alhamdulillahi rabbil alamin kiishii ta'e kaadhachuma zim jedha baate zabanaa mi dubaay miti dubaay duraan sin beeytanii mi dubaay haasida taateerti biyya kanallee balleessan oromollee maqaa balleessan leelaa dammoo ragiccee mi nagraachu baalii yoo tana rikoordi naa godhan itti uummata hoolaa taifii kana bakka tana this is main point from international world dha kuni dhageeffadha ingilifiin warkaa bade malee biyya kana keessatti uummanni masrii jechuudha dhageeffadha bakana biyya kana keessatti uummanni masrii ID haaromsifachuu hin danda'u fakkeenyaaf seerri biyya kanaa cufee jira sababni isaan cufaniif badii gurguddaa isaan biyya kana keessatti hojjetan mootummaan madaalee uummanni kun rakkoo biyya kanatti fidee akka isaan ID biyya kanatti hin godhanne cufe namni biyya kana ID biyya kanatti hojjetataa jiru eenyu ni beeytanii doktoroota warra injinara biyuldingii sirriitti hojjetan warra biyya kanaaf iyyataan qofa heeyyama kenna nan dhageeffadha kaanin hooleyyii guureen mataa isii waliin tumaa biyyatti duuchaa jiran qabanii jechuudha carraan Itoophiyaa yeroo ammaa kana eeggataa jiru carraa akkanaati akkamitti maakii jibda jaarsatti malaaxachuu dandeessan malaaxaan akkamitti smaartii ta'e asumaan baratanii dhageeffadha sababa uummanni keenya badii biyya kana keessatti sirriitti deddeebi'ee hojjetaa jiruuf mootummaan gama waliigalaa godhee uummanni Itoophiyaa kuni biyya kanatti rakkoo fidaa jira kan jedhu kana sirriitti eega bocee qoree lafa kaa'een booda ID walaa ana walaa si atam ID qabatar kee naqattee boontame akka guyyaa yoo raadhu bantee naara wamsoomne nurratti cufuu danda'a ummata keenya ka hoolaa tiisee hin beenu kana dhiisi masrii biyya kana akkanatti ijaartee fooqii bareedaa kana karaa bareedaa kana hospitaala keessa namoota bebbeekamoo akkam takka jira beektan baankii biyya kana eenyu akka sochoosu beektan kanneen yoo abbaatee biitti hajaan itti cufaa jirti nummoo ummata hoolaa eegee hin beekne kana shakkuu shaammataa keessa osoo tumtu osoo xayyaara yaabbanne baarangala nu jechuu heddi kabaja biyya kanaa eegaa seera biyya kanaa eegaa equality biyya kanaa eegaa jazbaadhaan dhiyoo tana ijoollee 40 biyya Itoophiyaa duuchan baalii yoon dhageettami dubbii kana olii gadi hin deemini kootu dubbiin dubbii lubbuuti
waa fudhadhu kootu dubbiin dubbii guma sitti marageeffadhu nama 40 dhiyoo kana biyya duuchaan salarii yookaan immoo mindaan dhoggatan jedhan hiriira baan Itoophiyaa seeta akka hiriira baatu bada wallaala bada sagaxee biyya kana biitti hiriira baan biyya kana afaan arabiffaatiin ingiliffaatiin I love you jettee dubbatteetiin keessa jiraatta malee biyya kana qeexee keessa jiraachuu abbaan feete abbaan qabeenyaa kamuyyuu jechuu hin dandeettu hiriira baatan kaarotii guuttanii akka nama maasaa aramaa jiru jechuudha hadiiqaa namni itti habashannanuuf isaan tolchan dhayxanii wasaka gootan jismii keessanii wal fakkeessitan kaameeraan guutuu fuudhee jira sababa mootummaan biyya keenya fi mootummaan kun waliigaltee guddaaf jaalala guddaa qabaniif malee akka harree wadalaatti osoo mataa keessan utuman biyya kanaan yaasan silazii equality biyya kanaa eega ka sadaffaati ka xumuraa ajandaa fudhee isinitti dheeressu isin wasa sodaatanii hin dubbatta waan ta'eef an sodaa rabbii malee sodaa namaa hin qabu riskiin dalallaa ishee kanatti meekana sadaffaa faaxedhan biyya kanaa yoo keessanii gara laafa dulloomee gurralleen hin dhaga'u ijallee waan arguu sammulleen hin dalagu bayyaan daandish beetish naallootu warri biyya kanatti algaa qabattanii mana qabattanii birrii 30 hojiin dhabamnaan durriyyee manatti fuutanii taaptaap goosiftanii ijoollee hojii dhoggitanii kaan immoo kaampaanii keessaa birrii 600-700 inni kiishii kaayatu fuutanii irraa nyaataa jirtan biyya gala malee jechuudha konfiinsi nyaatti biyya gala malee bayyaan daandish warra Nahimiyaa keessaa warra Alkaraamaa keessaa bakka keessa irra ga'ee jira warra chaarjaa ijoolleen dhiiraa ijoolleen dubartii ijoolleen qashqashii horatan keessa na dubbisa ijoollee mana akkanaa banattee jira jechuudha takka takkaan sirra ga'ee jira wanni isin hunduu na ofirraan ariitaniif wanni isin hunduu ofirraan naan dheettaniif wanni isin hunduu na jibbitaniif wanni isin hunduu natti kaataniif iccitii akkana kana dheessuu miree ani albaadha baga alba'e khalaas mafteeno silazii warra hojii diddanii manatti dachaatanii hojii akkana hojjettan baay'ee sirra geennee jirra maqaa biyya tanallee hin balleessinaa 18 ammallee akkasumatti jira poostaa beetiin akkasumatti jira finfinnee eenyu maali mazooraadha sila akkasumatti jira biyyatti 18,000 galteedhanii galaa biyyuma teenne maqaa nyaadhaa malee biyya hambaa biyya keessa teennee fooqii ijaaranne biyya keessa teennee makiinaa bitanne biyya keessa teenneetiin warra keenya huccuu irraa jijjiirre biyya keessa teennee warra keenya harree dhaltuu biratti harree wadalaa binneef biyya keessa teennee warra keenya sa'a qucuucuu sanirraa sa'a Ameerikaa binneef biyyoota Arabaa maqaan balleessinaa galaa biyyatti waan dalagatan dalagadhaa konkoottan hudduu gurgurachuu malee waan biroo hin beekne beerri hambaa diizaayinii adda addaa hojjettee waan adda addaa hojjettee jechuudha maqaa biyyafillee waamsiftee maqaa fillee waamsifti teennammoo jechuudha homa biyyatti baratte homa agartee ganda keessatti gurgurachuu baratte sittillee gurgurti kanaaf kunillee qabxii jiru ani kanumaan xumuraa namni biroo dubbatu abdiif dhaamsa takkitti dhaama obboleessa kiyya jaartii tee rabbi si haa fayyisu jecha akka dheengaddattee immoo viidiyoo nabatti ga'een fayyadamin dawaa caalu dawaan eessattuu hin argamne rabbii fi rabbi qofa quraana rabbi qofa kazii balaa wanni fedhe warabbul kaaba abbaan fedhe dawaan rabbiin caalu hin jiru maa rabbiyyummaati yaa miti nama raachee qullaa karaa gubbaa akkanatti na oofaan hin ajjeefne dawaa rabbii caalu hin jiru dawaan quraana caalu hin jiru jecha san deebitee hin fayyadamin namni yoo aare waa baay'ee fayyadamaa anillee ma fayyadamaa namni hunduu hin fayyadamaa ittiin deebiinii keeppiif godhi jaartii kee rabbi si haa fayyisu garuu isilleen si haa fayyitu du'aayi sii goona garuu gaaf jaartiin kee si fayyite wallaahi sii dhaama lammatu hanga feete jaartiin kee haa bareeddu hanga feete smaarti feete haa taatu dandeettii feete haa qabaattu obboleessa kee ummanni haasidaa yoo harka isii mul'ifte luka isii mul'isin yoo luka isii mul'ifte harka isii mul'isin yoo rabbiin si dandeessise guutuma isii mul'isin kanaan alatti fuula isii uffata akkanatti bareedaatti uffiftee ummata fuulduratti akkana fuutee akkana hin godhin miknaatum kalafatti si arguu fi ka viidiyoon si waraabbamu garagara viidiyoo yoo si waraabbame addunyaa kanarra zoora nama baay'eetu arga buda keessa dhufa itti deebitee waan akkasiin godhini hankanumedha carraa naa kennitaniif guddaa galatooma walfaadhaa namni gaafee na gaafachuu dandeettanii miyuutii qabadheera. Doktor. Oldu doktor. Ye. Itti fufi. Carraa keessa. Hayyee toleeshi galalaaf galatoomii waa baay'ee nu dhaamte waa baay'ee dubbatte
Ani waan biraa dubbachuun barbaanne tasuma waan xiqqoo amma isin dubbataa jirtan tasa gurra na baatee na ol seene waan amma dubbii abdiitii fi aagaa achuma dhaaba as bira steep kana bira tarina lafarratti haasofna suuraa awwaal lafarra jiru. Ana isin lamaanii ustaasaa fi oliin haasofna. Wanni biraa jiraate immoo itti fuufaatii haasaa jechuu barbaadeeti. Okay? Anis dhaamsa hin qabu, dhaamsa kana alaa hin qabu. Okay? Ilmi namaa kamuu miidhamuu danda'a. Miidhama nama sanii ka beeku rabbii tokkocha. Akkasuma immoo nama rabbiillee rabbitu beeka. Argitanii? Kanaaf isin warroonni ispeeshaalii tiiktookii kana fayyadamtu warroonni miidiyaa kanarra jirtani. Caal jettanii koomentii maan fiddanii waan argitan namatti naqisina. Maaliif guyyaa qiyaamaa arraba kanaan kaafamta sii galee waa'ee Kadiiriif waa'ee Maammadii wanti beektu tokko hin jiru. Sii galee wanni dammoo miidiyaa kanarratti baameetiin ziiree kasik minaamini jedhamu yeellam kijiban jiru. Dhageeffadha. Nunduu dhibamaadha. Namni dhibamaan hin jiree sirri. Mataa keerra kaasee dhibamaa dhibee baay'ee qabna. Odoo gayyaafne jenne dhibee kana garuu akkamitti jiraan taanii quraana rabbii qara'aa taanii zamzam ofi qicaa akkasi jiraanne as geenne malee imimmaan nama tokkoo laaltee inshaallah imimooki jecha nama tokkoo laaltee gabbaate ebaluun kana sana hoo jette wallaahi billaahi arraba kanaan inshaallah guyyaa qiyaamaallee abbaan sullee si dhiisu abbaa wadhabe tarii araaramuu danda'a. Waan barbaadeettanii barreessan cinqii isin hin qabu. Xonqaa miti waan barbaadeette inni raasee naa qaalloon nama osoo qoricha dalagu halkanii guyyaa maadaatiin natti fuula keetti na bayan. Eega akkas ta'e silaa ciisee nama nyaachuu danda'u. Garuu anam mistee kan hunda miidiyaa kana baasuuf cal jedhee asirra taa'a malee. Kaafis hin gaafadhu yoo ziiri nama godhan maarra nama godhan mee maarra nama godhan tokko yookiin yoo nama san jaalatanii yookiin nama san jaalatan dhaban yookiin nama godhuu danda'an lammaffaa yookiin yoo namni sun yookiin qabeenya si caala yookiin waa'ee qabaate yookiin waa'ee hojjechuu dandeessa sanuu ziiri maaliif zarii sanii natti hin beeknu mee maarra namatti badii ziiri natti maame for what reason natti maame isin ajaa'iba warra koomentii kanaa jechuudha kanaafi anammoo waan barbaaddoon aan jettan xila uummanni Oromoo jechuudha ispeeshaalii wallahi billahi nattillee mooqulle nattillee qorrulle hakana sillaa ko maalif nama dalagatee galkani guyyaa xaaree jilaataa jiru jechuudha siigalee inshallah aduuf oduu yeroof nama miidhan garuu dhugaa rabbi hin qallatti malee hin cittu inshallah guyyaa tokko hundi keessa arguuf teessan namni boo'ee marti miidhamaa miti namni cadhise marti immoo miidhama hin dhabu kana waan ta'eef waan akkana asirratti naasana jechuu barbaadeeti lafarratti haasofna san okay kakiyyaa rakkina qabu I don't care about these people. Okay, you can just fuck your bitch. Okay, so I don't care. I didn't give any mind for these people. Wallahi. Kana waan ta'eef waa'ee amma ijoollee kan lafarra laalla waan biraa barbaadan dubbadhaa kan machuu barbaadaa galatooma. Yaa galatooma dubbiin dhumateetti gara laafoo deebi'a. Gara laafoo miti irraa gaafadhu. Dooktorri Biraadhaan maa jedhe quzumiin hin jiru jedhe. Quzumiin hin jiru jedhu kana Dubaay jedhe quzumiin hin jiru gara laafoo. Naate baaliyyoo maraanne qoy ati maan nagooti na jechuun ilmooti ajjeeftee qabdaati. No. Maal sitti na bobeessaree taadhaa? Takkayyuu. Silezii kanutti naqanitu shayxaanni nama nu jibbisiisaara. Anama dalagoo guutuun harkaa cufaa wallaahi rabbi irratti shaahidi. Garuu wanni akkatti dhaabadhee deebee jismii keessin alaaltanii tawwitanii fi rabbi galanni haa ga'u waan jedhee salaatuun beeku dhaabadhee yoo magriiba ta'e sadi lakkaa'ee gad jedhee ol jedhee yoo subii ta'e lama lakkaa'ee ol jedhee gad jedhee fuuldura rabbi bakka rabbiin hin beekamiti yoo waan ni yaanachi dhaabadhuuf salaan inarraa jasbeessee shayxaani galma ga'uu dadhabeeti malee silaa ga'uccuu yaafadhee ishaaraa gubbaa akkatti harkaan qabadhee akkana godhadhee dhaabadhee ishaaraa eeggadhutti wallaahi billaahi wallaahi warri biyya kanaa namatti dalagaa watti abbaate ka Itoophiyaa caala maal kunoo beekadho isa malee amma sheessaafin kufa warra namatti qara'uu hin beekanii bara sirritti beekanii lubbuu ofiitiif seera sodaatanii callisan malee hin beekan ol baasee maan hin dhoysuani silazii antiya rabbitti uf kenne yoo dhuguma rabbii kiyya gad jedhe ani akka isaanii jasbaa kanaa ani immoo oduu dalasiise jechuu akka hoolota ta'anii isaan mana kiyya dhufanii baa jedhanii naa salaatan isaan godhan gin rabbi sodaadhaan ani birri isaan dalasiisan akkatti hin dalasiisu akka isaan huccuu naa miicanii naa hafanii naa tokkosanii mana galan godha silaa garuu an nama rabbitti amanuu rabbii kiyyatti amanee deema malee birritti namanu birri leef jedhee du'ee bada malee kanan dalasiifadhu kunoo ammallee wajjira jiraattan sheeyni quzmii hin beeyne kanamatti hin daggamne jechuu shee kanamarraa hiikee daggamuu miti sheeyni rabbii ofii ta'ee namarraa hiiku qofti yoo jiraatte wallaahi billaahi siirii natti godhanii ergixanyaan nyaaqo allo
masgiida rabbilee na jibbisiisee jira yoo rabbiin sababa ati kalaamata kanatti qaraateen yoo rabbiin narraa kaase hin beeku sababa ta'uu dandeettaatiin kuni ka hiikaa daggamtoo jiraate rabbiin sin fidini rabbiin si haajjisu rabbana biraan sin gahin ka hiitu qofti yoo jiraate kootu na dubbisi birrilee onaa kenyetti sii kennaa narraa hiiki tokko lammaffaa jedhana kokkeen xunnaa jechuudha ani birrii namallee gammaa nyaadheen beeku rabbi natti shaahidi birrii namaa kan nyaadhee beeku birrii 2,000 qofa kanamaattu narra jira sanillee haara gaafadhee akka tolirraa fuune waan beekuuf dhiifamaan taa'ee eeggataa jira sababa kanaaf ana qanamallee hin qabu haqanamallee hin fedhu sodaa namallee hin qabu miidiyaan abbaa fedhellee birrii narraan fuudhan sodaa rabbi qofa galcha birrii namaa nyaannan sodaa rabbi qofa galcha kanamaati mitani kanaaf ani du'aa'ii qofa na qura dalaltan kuni waa warra Dubaay rabbi haa dubbatu waa warra Dubaay rabbi haa argu waan isaan nama godhan rabbi haa argu anattan odoo birrii keessaa kan warri Dubaay hin beeytanii siimii firii qaba siimii Doktor Adubaturis. Oi geeffadhame siimii ka firii qabaanii daqiiqaa 800 hin beeytan ummanni asii kun hundi maatii kiyya halkanii guyyaa jaasa'uu danda'a maatii kiyyatti jechu osoo qiyaaman bo'ettiin bilbilu abbaan kiyya achi as bilbilee maanaan bilbilee makiyya haati kiyya achi as miskoolti isin agarsee barbaada miskoola viidiyoo jedhe isinii gadhiisa maatii kiyyallee dubbisuun na jibbisiisee ka maatii kiyyaa dhiisa asitti yoo waan tokko achi kaa'ee uccuma jechuun mana gassaalaa yoo geesse dhaqeen fudhadhu ani kanaaf kuni jasbuudha nama jasbisiisu jechuudha rabbi sin haa jasbisiisu waan biroon jedhu manni keessa naa jasbu alli keessa naa jasbu namni keessa naa jasbu ani jaartii smarti qabarra siin beeka jaartii dhanti jechuudha rabbiin amala tolcheeti malee wallaahi silaa jarri amala jalaa gaarii ta'uu baate halkan takka biran bultu waay akka jarri waa balleessite kana itti na bobeessa jaratti na kaasa jechuu waan arganiif rakkoo kii kana waan arganiif naa obsitee teettee jechuudha hin beeyti kanaafin ani rabbitti dhiifadhee jira waan rabbitti dhiifatan namatti himatanii du'aa'ii qofa naa godhaa azzalaan namni dalagoo deemuu barbaadan ijaarsa ani komishinii ledhoo isaan beeku 300 namni qabdu biildingii manni namicharraa nyaanni sirraa guyyaan 60 sii kafalanii eddoon hojii Abudaabiidhaan inni deemuu barbaadu 300 tiyanaa kennite karaaman akka faladhaa taankumziin bitadhaa abbaan deemuu barbaada keessa na dubbisi 300 abbaan hin kafalu jetti deemiti faaxee bira dhaqii 20 itti kenni taaptaap godhii fixiitii gaafit immoo warra siyyuu bira dhaqiiti ebaluun tokko akkanatti na fidee na nyaatee sagalee na ta'e inni qisa namachitti illee birii 100 kenni achi duban baara gubbaa ta'ettee kubsii Paakistaanii taaftee nyaatta jechuudha dhumateera wanni isin argisuun sheexaana natti jira Gaafii lammaffaa sirraa qaba bakka ciikonni Oromoo bichaan dalagu jira jedhan wanni kun akkam takka dhugaa birriidhaan jedhan Kaampii durbi Oromoo qofti dalagu jira jedhan wanni kun akkam dhugaa ndee obboleessa kiyya ijoolleen azzalaan jirti kun fakkeenyaa fi manxiqaa Abudaabii jedhamu jira jechuun Biiniyaas bakka jedhamu fi bakka takka maqaan sanatti himamee Biiniyaas takka oh my god Mena barreessa warri guyyaa guyyaan dheetan sun dagadhe Musaffaa yaadadhanu sammuun kiyya smaartiidha natti dalagan malee isaanitti haa dalaganii Biiniyaas fi Musaffaa bakka jedhamu jira amma Musaffaa kana qubaan tuttuuxee ilaalta akkanatti harkaan qaqqabattee jiitu fi goggoydu Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun. Rabbi jedha waan ta'an asirratti naasena garlaafoo jechuun gaarii beektu sumaan namni miidhaguu miidiyaa kun beektaa waanuma qalbii taasisuuf illee dhugaa godhee qabata jedhe. Waan tokko waan jechoota taasisuuf keessa waan tokko simurma garlaafoo maan namoonni mita jedhe waan fakkeenyaaf warra Dubaay jettan kana Dubaay keessa jiraatanii kun sirrii miti maaliif jennaan hizdi yoo taate alam hundarra jira yeroo addaa kana jechuudha keessattuu nama hojjetu hin sadan mushi Dubaay qofaa miti Kuweet akkasii Suudiin akkasii maaliin akkasii nu qoyoo amma isin fakkaatu akkana cadhibneetiin akka waan sana fudhannee jiftanii doktora eegamaa raannoo hundaa waan himneeoo qoy kanaan dura jechuudha garlaafoo abbaan barbaade naamanu dhiisee annama amansiisuu ajaan qabu garuu ustaas Saafii miidhas keessan jiran beeka wallaahi billaahi shooppii kee jala jechuudha shooppii uffataa jalatti waan isaan godhani itti mee jira inni beeka turte jechuudha nu kanaaf itti nama nagadhaa waa baay'ee jira ila tokkoffaa dhageeffadhaa wanni isin himu jechuudha isin galee siluma nama waa'ee ziirii godhu ziirii godhutu waa'ee ziirii qaaqina sana bakka dhiidhaa abbaa bakka si galee nuti tokkoffaa akka musliimaatitti akka jenne haasawuun haraam dhugamus haraam akkanatti miidiyaa rabbaatee waa'ee ziirii haasawuun wallaahi deema olomaayitti gaafadhaa haraama guddaa natti illee godhellee jechuuni
eebalullee akkana godhe jechuun asirratti taasisuun haraama guddaa. Yoo kanaa miteettan deema quraana kijibsiisuun beektan isin qaraayyuu. Eessi makkamta kun mataan guutuun ziina jedhaa akkamta. Akkasii miti kaa. Okay, akkasii miti kaa yoo rakkina abaattee sheekonni jira sheekota garaa keessaan dubbisi bira dhaqi malee yookiin quraana rabbii ka caalin jiru quraana rabbii waliin namallee hattuudha seera namatti qaraatu birri 500 namarraa fudhattee homaar keessatti namatti gurgurattee nama biraa deemti birri sullee namarraa dhumti onnee seera namarraa ni kan. Dhage ustaaziin tokko waan naan jedhe beektaa ustaaziin tokko waan naan jedhe beektaa sheekonni jedhe ilaali sheekonni asirratti miidiyaa tanarra guuttedhe wallahi hattoota naan jedhe yoo jarri salaamu alaikum jette waalaikum salaam jettee deebisin naan jedhe qoshashaa tultulaa tannin jedhe si galee tannin miti jarri ziirii dalagdi mataa isaaniitu dhiifama naa godhiti. እነሱ ራሱ አምኜ ዳገ አምኜ እነሱ ጋር አልሄድም ረቢን ኪያ ኢላል ዮ ቁርአን ረቢቱ ወላለ ቂልበት ዴ ምን ጣፊ ፉሌ ወሰገደ ጀደ ወላሂ ቢላሂ ነማ ሰኒንጌስ አባን በርባዴ ዋን በርባዶን አንጀት አይ ዶንት ኬር ግን ወሮት አስጀደ የቶ አና መንጀት ረቢን ቶኮ ቶኮ ሙጂዛትን ታሙዲሱ ጎቃን ኢንሻአላህ ኢልሞት የጥራ ካሴ ስራ ካሴ ኢንሻአላህ ረቢና ጉያ ቂያማ ሲያቀጣ ረበት የት ኢንሻአላህ አረባን ኬቲን ወንን ታን ሲያያ jalqaba arraban kee katiin barreessuuf harka ittiin barreessuuf rabbii ol siyaa kottoos inshallah waan biroo dhabne du'aa rabbii yoo gafuune wallahi du'aa ittiin nu waatti dhage isin gale kana waan hin beena jala deemte xaaxofte xaaxaan waliin teetuun beetu cal jedhiiti maas dhibi namni cadhise najaabee jedhe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam argitanii soo kana waan ta'eef nuyyuu rakkinna baay'ee dhofannee teenna waa baay'ee qabna alhamdulillah namatti himannu kamitti himan aandii qofatti himanna jechuudha. Yaala andiyee ilame fakkeenya amma fakkeenyaaf amma sirra bahee baaliyoon jechuudha immaan boo'e baaliyoo laaltanii amanina dhugaa sinti man wallahi gaaf immaan baaliyoo laaltanii amantan isin salphattan isin ookii wongoftan ilmi namaa dharaan boo'uu danda'a ilmi namaa cadhiseef dammoo namni kun rakkataa miti hin jedhina waan namaa rabbii qofa beeka nama rabbiillee rabbii qofa beeka sheekattee namanin qeessattee namanin cadhisattee namanin dubbataadhattee namanin nama rabbiin qofa beeka. Tokkoffaa lammaffaa dammoo nu osoo waan badaa ka dalannuuti maaliif salaat shanii qoffee keenya lafa rigaa oolu namni beeku na beekaa namas keessatti ine qullu caalee duwwiyyee nañ gin ammin salaat aan kan qadaa rigaa laa qabne amma keenya abdiif as keessa jirani namni beeku irraa fufaa yookiin na beeku illee bunda dhiyaatte takka dhiisee beeka salaat hin dhiisu dannaseetiin daansi irraa beek salaat keessa salaat labin deemisa gidoota haadha maal godhaa salaat sii galee okay eega kawaan badaa daladdu maal gootaa ittiin kireemii dibattee fuulan keessa iitaa oola. Ciiftee nyaat ture eega takka baddeetti ciiftee nyaat ture si gale waan hin taane cadhiftee asirra fiddaniiti sammuu keessallee burjaajessinaa okay waan taallee naasena maaliif rabbiinis arraba kanaan burusin qixaadha waan abbaan ila waan adda dabarfatte burhaamatta wallaahi billaahi dhaabbadha. Doktora dhiibbaa yeroo takkitti waa dubbadhu. Waan ta'e tukaallee hin beekna dhuguma silaa namni adaba qabaate. Rabbiillee quraana kee dubbate wanni adaba akka walitti godhuu caalu hin jiru wanni akka wal sattaruu caalu hin jiru hin beekaa baran amma aga biyya arabaa deeme kan arabiffan harkaa ta'e malee daawaa Itoophiyaa san guutuu beeka garuu rakkoon maali beekta yoo nu callifnu kun dhawaata nu callifnu faaxeen guutuun mana kana banatte mana kana qofatti galte takkitti mana madaamaa deemaa hin jirtu okay ijoollee kaampaanii kun gadi guurtee akka tagartu kaatti ma agartaa manni kee baara gubbaachirraa gallaala waltami maal Doktor Fnaan jechuun qalitti maa deemni wayyaa ijoollee kun asitti as guurtee mana kun wandoo amma namni maal qabu eegale mana gara baaraa sanii jechuu birrii wuddiin qabatee achitti bakka sanitti kun ijoolleen achi as harkifteetuma asiin deemtee achiin deebiti hin jijjiirti kuno yoon waan kanan dubbanne wanni kun hin baay'ata ijoolleen kaampaaniillee birrii kassaraa jirti ay dimaa ofirraa jijjiiruu dandayaa hin jirtu faaxillee mana madaamaa diddee maqaan nu bade gaafa kana yoo akka carraa CID gaafuma takkitti argee mana tokko qabe warri biyya kanaa seera isaanii hin beekta.